ofiiktee hinaasoftuu bakka kanuma keessan jira kana akkamittan hiikam argachuu danda'a kanaan anillee baay'ee miidhame bifaanis maaliinis maal gochuun danda'a biyya ormaadha kanan jiru. Egaa yeroo baay'ee Ameerikaa yeroo jedhamu shamarran keenya keessattuu dhugaa dubbachuuf yeroo amma biyya keessatti Ameerikaa jennaan jaarsa kun nama guddaa kun diimaa dheeraa sabni isaa maali wanni jedhamu hafee jechuudha. Ameerikaa jennaan bakka namni shamarran keessattuu dhiifama wajjin baay'ee takka Ameerikaa jedha wanni marti guutee wanti nuti lafumaa waan dhufutti fakkaata I don't know beeku akkamitti akka isaan yaadanii dubbii Ameerikaa tan alhamdulillah durumarra biyya nama kana fedhan qabu. Garuu mootummaalee Filiibii kana gadi isinii dhiise dhugaa jirtu dubbatan jechuudha. Shamarran asirratti dubbatan kun dhugaa rabbi dhugaa jirtu dubbatan. Ani ofii kiyya firoota kiyya irratti nama dhiyooti irratti argaa jira jechuudha. Namni ummaan nagaa asii achoo bahe maal akka ta'e biyya ta'e qilleensi ta'e hin beeku ni jijjiirama. Haalli biyya sanii bultii irratti keessattuu baay'ee takka hamaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi warra sharrii walitti yaade sharrii irratti gartee walii galee osoo hin tahin warra khayrii irra walii galee khayrii waliif yaade waliin jijjiiramna waliin guddanna jee harka wal qabate rabbii wajji jira rabbiitu ol nu qabaa jechuu. Aborasiisaati bakka kanatti wayiin wahuma dhugatti ta'e beeku. Ana boodatti abbaa warra xiyyaarraa adireessa fudhataniiti maallaqa namni fuudhee kun nama dhiiraati. Maallaqa ijoollee adireessa kiyyatti akka dhufu godhe. Poostaa gizeen banu cheekaa harke maqaa nama saniitii wajji. Saniin namicha san nambara isaa barbaadee itti dawwalee cheekni maaliif mana kiyya sii dhufaa hin jeen mana qabdaa. Yoonii fi ammarraa jalqabdee adireessa kee mana keetii godhattee akka mana keetitti godhu yoo hin goone ani kana darabaniitti amma bilbileetiiniin maqaa kee guutuu kannee fi adireessa kanatti hin galuu jee si himaa beekiin jeen. Okay, nani miniti tanuma taraa tana dhufeemi kalammataa gurfee boodatti hin deebuu jee. Achuma qad godhee dhaabee jechuun maaliif kun hattummaan akka mana kiyyatti adireessaa osoo hin kanniniifitti dhufutti hin hayyamu. Gartii akkaataa itti dubartii miidhamaa jirtu jechuu kiyya maallaqa ijoollee adireessa biraatti irraa jijjiirratan. Dubartii isaan wal mari'attee bakka haajaa takkaan qabattee tolfattee bareeddee deemuu deemtu. Ugunni hojiirraa ol seene bareeddee isii bahuu deemtu. Kokkila isii maarra isii fiimeeti arrabsinaan namittiin sagaraa seentee rifeensa maqasaan akkuma jirutti rifeensa kaawiyaa godhattee tolfatte. Maqasaan firraa murtee mana keessa teessee sagaraa keessa teessee booji. Si kana cufa maaltu fida? Ifitti amanuu dhabuu, if jaalachuu dhabuu, dhiiraaf gajjachuu, gabbaatee waa godhachuu dadhabuu, karaa wallaaluu, amatuma lakkaawwatan biyya kanatti amata 10, amata 30, amata 15 taa'uu malee akkamitti namni biyya tana dhufee wallaahi siinjaa dhufeeti alaa baatii lamaa niin boo'ee gattaa'ee dhalaan akkasii akkamii makiinaa of jaalin oofne jee. Niin boo'ee mimmaan hin busee yoomiin makiinaa qabadhe jee. Saniifuu onnee qabaachuu nu barbaachisa. If jaalachuu nu barbaachisa. Yoo faamiliin tee dursin barsiisin if barsiisuu dandeessa. Hanqa fedhe haa fudhatu. If barsiisi gizee gabbaatu akka ajaa'ibaan jette ililli bitadhu kooskoo dheetaa ililli bareeddu takka bitadhu mana gali bishaan keessa kaa'i miizara kaa'i lallaali. Lubbutii yaafiin bitadhu namaan naa fidettee neegin. Ni faranjoita jaanii ni barjazbaa shi jedhan. Waan fedhan ililli bitadheetiin gala haxira bitadheetiin gala diriyeena bareedu bitadheetiin gala. Maalifi yoo lubbuuti dalageetiin gala waan lubbuuti yaaf hin tahin ilmaan kiyyaafuun ta'u. Yoon an gammachuu qabaadhee bareedee hokkoflee ilmaan kiyyalleen haati teenya gammachuu qabdi jaanii gammadan. Yoon ani stress ta'ee waliin marameetuma soofarra taa'ee hanqa soofaan kun cinaa takkoon gallixuu yoon gatta taa'e mana keessa maal argan maal irraa baratan wallahi nama soofarra taa'ee stressiin koobee soofaan cinaa takkoon gasseeneen beeka bakkuma san qofa teessi bakka biraa dheeteen teessu. You know what? Isiirallee laaluu hin dandeenyu maaliif ni beektaa? Hogguu dura biyya kana dhuftu karaan itti si ergan dhibba bakki ati siif himan
rakkoo wanni ati gootu isaan fakkaachuu qabdi. Sitaaraa akka isiin qabdu qabaachuu qabda. Makattaa akka isiin qabdu qabaachuu qabda. Waanuma mooraala keetiin ati gootu mirga sii kannuu dhabuun rakkina gurguddaa nutti fidde. Beeki isaafillee luuzaraa bar inninilleen luuzaraa bar hiriyaa isaan hin dabru. Bakka san hin gayu. Maallaqa inni dalagate sun akkaan isiniin jeetti amma laal nama takka jira. Silaa shamarran Oromoodhaa akkasitti ammaan dura humna akkasii baaftee masila caqalee isii tana kanarratti hin arkine michiyyoo biyya fuudhee nama keenyaa miti nama alagaati kan inni fuudhe suni biyya kana fide. Jaartiin ilmaan 5 qabdi. Gaarii na dhaggeeffadhaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toronto fide. Toronto gufidu mana qaba. Kondominiyeema bitatee qaba. Kondominiyeema sana galtuu ni tura kayyadhaa please. Kondominiyeema sana isiin keessan galtuu ni kireesse inni silaawugaa akka rabbiin itti faradetti waan warra hedduun isaanii irra dhumtu taaksii sana irratti maxxanee taa'a. Garaan isaa rushiin sana akkasumatti dura baha. So maaliif guddina biraa hin yaadu kanaatu isaaf maashaallaadha. Maallaqa biyyaatti sharafa akkasitti kabbartee ta'ee taa'abeete. So if goggode deeme mana mangistii keessa galtii ijoollee 5 bobbaastee ifii siitiifis dullootaa fi daleeydii baasaan daleeyti. So makiinaa oofachuu sila barattee gaarii ture. Manarraa mana isiin tunisii xalii bal jettee kana mana kanatti galtii bututtee maashaallah gaa akkana uffad itala gara deem akka dalaan jirutti hin jiraattu osuma ja'uuni gizeen irraa dhumte biyya gabbu'eeti awa dhalaan teenya warra hirriba kanan beeytu arree kanaa beekaa jeeti deemee as harkisee jechuu qophooytee if dura sistama biyya kanaa bartee waan takka osoo naan bifatin dhufte. Ilmoota akka biyyatti akkaan isii amanu jee ilmoota karraa dhalee fide. Ogguu dhuftee biyyatti makiinaa baratte dalti. Akka feetetti tattaafatteeti asittis oofattee baatii 6 wajji teesse. Manni isii kaayee isa yoo isinitti tole kondominiyeema san keessa galche uummata kiraarraa baasee. Waaw ifit tole. Likitti dachii inni biyyarraa qabu karaa biyyaatti kasastee asitti waan inni qabu osoo inni beeyne deemtee friis goote. Akkaawuntii inni dhoysee gartee tana maallaqa ijoollee sirraa butee makiinaa itti bitatee maalti godhee kondominiyeema kana itti kafalee dhayxeeti gargariin bahuu fedha. Jaarsi kiyya qabeenya kana qaba looyeraan naa barbaadii jetteeni himuu isan feesisu. Akkaawuntii isaa isin beekuu isan feesisu friis godheef. If quban qabu hogguu inni makiinaa isiidhaa haaree naa biti jetteeni makiinaa inni dide she said okay rakkoon qabu. Dhuftee baatii 6tti beekadhaa rakkoon qabu jetteen galgala hogguu inni dhufe narraa beeyi jetteen hayi maal ta'uuf ijoollee tee bira deddeemta jaartii bira deddeemta I don't need you jetteen ani sin fedhu. Kijibaa bar isii tana garagaleetu laalu tuni asiini booyi jirti bar maallaqa anan wajji dalagi maallaqa ijoollee kadii kuma kaliqat jetteete afaan nyanyikaa gooti beeytee. So maalitti booda'ane 50% waan inni qabu harka miccirtee irraa fudhattee arra daanfoorsu gubbaatti uteela ajaa'ibaa banateeti mucaa isiidhaa naanni keessee fi kondominiyeema san anaatu sirraa bitataa jettee because maallaqa biyyatti inni qabu qophooytee waan irraa fudhatteef jecha asitti transfera godhatteeti mana sana naaf irraa kafalaatii naaf irramee anaatu sii kafalaa jettee. Maallaqa inni irra jiru xiqqaa ture akkasitti if jaartee inni arra taaksii sanillee pileeta warra qaburraa ture pileetaa sirra gurgurattee taaksiis maallaqa irraa fudhattee makiinaa manaa kan inni qabullee irraa fudhatte. Cina ilmaan isaa agabsee if agabsee jireenya isaa jeeqee nama quban qabu kataa nyaachisee jechuudha.
Loser mo loser miti duba inni. Inni luzaraati san smartidha. Dawarra lalte. Waan isii ta duraa ilmaan shaniin akkas godhe san tanarraa baasee jechuudha. So shamarran keenya waan inni isinii dhaamuun qaba gaa warri biyyarraa dhuftan teenya ta'asii yoo shukkuumee lafa rigee qophaawaa biyyattis rijistar godhaa waan inni qabu xabaqaa biyya bitachuu dandeessan asittillee xabaqaa bitachuu dandeessanii funyaan isaa kana lafa riidaniiti akkana naa gootanii gadhiistanii jechuudha. Dhalaan akka nu jalatti hin bullee godhaa jirta jettee kakata bulchu. Maaliif ibisi jala bulti isii rabbiin si jala uume. Jaama akka keetii kana laal haa addunyaa laaqe jaama akka keetii kana. Gowwaan hin dhalatin jette Oromoon dhalatuu siin guddatin jette. Ol bahi boo dhiira yoo siin jaan akka si jala bultu maali isiin kopheeteeti moo firaashaatirra raftee biraa kaatu moo qulfii manaata cuftee biraa deemtu intala namaa tabaatii sagalee dhalatte ta akka keetitti deemtu bakka takka guuttu fiidu qabdu sanii bar intaltii what the heck akka nu jalatti hin bullu maal abbaa isaniitiif isin jala bulti moo Galatuma anillee xiqqoo haasa'uu yeroo naa laattu. Asumaanuu akka shari'aatittillee dubartii jaarsaa fi jaartiin mana keessatti wal qixa. Ni galee? Abo na meeta shari'aa jarana habo rashiida ta shari'aa tana irraa dhaaba. Maaliif ifni beeytanii? Waanni warri shari'aa ni beeyna jedhu balleessu jiru. Akka isaanii community teenya abuse godhu jiru hin jiru. Hin goonuuti lakki ati kijibduudha shari'aan teenya akka gaaritti deemsisu jirti ijoo ol bahee debate naa wajjin haa godhu. Nikaa kijibaa jaaniiti jaartii nikaa godhanii rabbi birattis kijiban agarree nama biratti illeen agarree mootummaa biratti illeen agarre. Ka isaan uummatan man made. Sun ka isaan uummatan yaa. Man made dhaggeeffadha. Rashiida xiqqoo haasa'uu. Yes please go ahead. Isin cufti haasawa. Yaa galatoomii baay'ee wanta gaariidha. Baay'ee barumsa gaarii nu laattee baay'ee dhugaa waan namatti toludha. Ani biyya Euroopiin jiraadha. Mucaa durbaa tokkoon qaba. Innaa barumsatti baay'ee jabduu ture. Anumaaf ishee qofa dhagaa kanama as jiru. Abbaan isheedhaa xiqqoo turtee ol adda baane. Innaa maggii depressionii kana waan na duraa taate na duraa dhukkubsatte amma gara waggaa 3 deemaa jira. Yaa duratti illee barumsa kana deddeebitee yaalte garuu ta'uu fi didee hojiis immoo takka hojjettee deebistee immoo amma dhiistee manuma akka jirti. Innaa waan godhus na wallaalee baqa warumti hiriyoonni dur na beekan hundumtuu narraa baqatee community keenyattis himeenaa namni dhufee amma balbala kanarra dhaabatee nagaa mana gaafatullee hin dhibee. Waggaa 3 kana manuma cufaa keessa anumaaf isheetu qabatee ta'a malee namni tokkollee hiriyoonni na beekanii firoonni na beekanii akkuma udaaniitti namni baqa namni tokko waggaa 3 kana namni tokko balbaluma saaqatee dhufee na dubbise illee hin jiru.